Woboon zoonii giddugala Oromiyaa tarkaanfii wallaalessaa loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Har'i waxabajjii 15 2026 shamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Oduu injifannoo irree fi gaachanni saba Oromoo argamsiise isin dhageessisna. Hanga xumuratti na waliin turaan affeerraa kootiim oduu waliin anjaaltii keessa baatiim. Humni bilisummaa Oromoo woboon zoonii giddugala Oromiyaa kaabaa fi lixa shaggar keessatti tarkaanfiiwwan waraana loltoota PP irratti fudhateen injifannoo galmeessuun isaa gabaafame. Akka odeeffannoon maddeen irraa nu qaqqaban ibsanitti abdiin uummata Oromoo woboon godina lixa shaggar aanaa aadaa bargaa ganda iluu xoosinyi keessatti waxabajjii 13 2026 haleellaa raawwateen du'aa fi madoo ciccimaan adabuu danda'eera. Tarkaanfii kana keessatti loltoonni mootummaa 16 battalatti kan du'an yommuu ta'u loltoonni 13 immoo madoo dandammii hin qabneen rukutamuu hoogganni woboo zoonii giddugala Oromiyaa beeksisanii jiru. Gama meeshaalee waraanaan qawwee akaamaajaa hidhannoo guutuu waliin akkasumas ragaalee adda addaa dabalatee harka woboo seenuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifameera. Haaluma wal fakkaatuun zoonuma kanatti guyyuma kana irree fi gaachanni saba Oromoo woboon aanaa jalduu ganda badhaasaa qorichaa keessatti tarkaanfii biraa fudhateen loltoota mootummaa irratti miidhaa guddaan geessifamuu isaa qondaalonni woboo zoonichaa ibsanii jiru. Tarkaanfii kana keessattis tiksitoonni impaayirii Itoophiyaa 4 battalatti kan du'an yommuu ta'u 3 immoo madoo ulfaataan rukutamuu isaanii maddi odeeffannoo eeraniiru. Gama meeshaalee waraanaan qawwee akaamaan 3 dokumantiiwwan garaagaraa waliin tiksitoota PP irraa booji'amuun dantaa qabsoof ooluun isaa mirkanaa'eera. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa bifuma kanaan tarkaanfii wal fakkaatu itti fufuun kaaba shaggar aanaa kuyyuu magaalaa Garba Gurraachaa keessatti iddoo addaa gabayaa loonii jedhamtutti tarkaanfii fudhateen loltoota mootummaa irratti injifannoo argachuu isaa irra deebiin hoogganni woboo zoonichaa himanii jiru. Tarkaanfii kana keessatti loltoonni mootummaa 7 battalatti ajjeefamuu fi namoonni 11 immoo madaa'uun isaanii mirkanaa'eera. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaanii hanga bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa dhugoomutti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhatamu jabaatee itti fufa jechuun ibsanii jiru. Uummanni Oromoo onoota akka kuyyuu jalduu fi aadaa bargaa keessatti tiksitoota PP'n hiraarfamaa jiran injifannoo argame kana gammachuun simatanii waan danda'anii woboo cinaa dhaabbachuus dubbatanii jiru. Injifannoon kan uummata Oromooti.